Maqaa waaqayyo kana abbatti kan ilmaa kana hafuura qulqulluutti sadan waaqayyo tokkoon sagantaa keenyaa isa guyyaa har'aa eegalleerraa waaqayyo hunduma keenya gargaaree bolottonni firoottan hundumtuu biyya keessas biyya hambaa kan jirtan arras immoo guyyaa kana bara keenya irratti nuuf dabaleera. Waaqayyo sarraan nu ga'e hin galateeffannaa. Sagantaan keenya inni yeroo hundumaa roobii sa'aatii 2:20 kaafnee walii wajjin waaqeffannu, walii wajjin kadhannu, walii wajjin sagalee waaqayyo barannu kunoo jalqabnee jirra. Obboloonni galaa jirtan waaqayyo sinaa eebbisuu ulfaadhaa. Amma arras faarfannaa mucaan koonni lammaffaan qomoon nuuf qopheessee jira. Mee faarfannaa kanaan suuta jennee waaqayyoon ittiin kadhanna. Faarfannaa kadhannaati. Faarfannaa kanaan kadhannee gara sagalee waaqayyo guyyaa irraa nutti dubbachuu nu barsiisuu barbaadutti ceenaa. Faarfannaa kanaan waaqayyo na waaqeffannu eebbifama. Nabarariyati edum tumsani sinsalbatu nabarariyati zalkabatolani dumabadu nabarariyati edum tumsani sinsalbatu nabarariyati harka koo bal'isee si kadhadha dadhabii isaan qabu sitti madda hanqinaan qabu sitti argama ati natti hin taane akka namaa harka koo bal'isee si kadhadha kadhanna faarfannaa kana dadhabii isaan qabu sitti madda Ankina sankabu sitargama Atinatin tatu akanama Simbare damdim siku Ufta Simbare damdamiko Hallelujah Simbare damdim siku Ufta Simbare damdamiko Hey, Yangating Goftako. Amen. Goftako. Yono fiko gardinan taba onake nafirki satmadaba Hallelujah umnake no firgi gofta sanudaba umna forake umna yanake no bisatu oh hitu agora karanke no gofta hey Chipagatu Kobana Jesus Garani Furako Edunandanga Jabesi Humako Jabesi Gofta Goftako Jabesi Gabiarkako Etuda Bayise Fagata Karamko Simale Yono fiko gardinan taba onake nafirki satmadaba abet
humna kee ergi ijoollee keef yaa waaqayyo boloota koof bolottoota koof humna kee anaafis ergi gooftaa harka keenya nu qabi gara hamaa gara ulfaataa kan barichi nu nyaatiin yaa waaqayyo barichi nu nyaatiin harka keenya nu qabi nu gargaari nangodi narrume nangodi nama bu'aaf kaatu naaf kenni hubannaa naa kenni waan hundumaatti hubannaa gooftaa haleluuyaa maalo ana kasi beekta naafamu abayyeto gooftaa yesuus harka keenya nu qabi nu ijoollee keeti nu ilmaan keeti lafanni jirutti nama kan harka qabi ituudha baay'isee fakkaata karaanko si malee yoonoo hiikoo kanneenaan taphaa humna kee naaf ergi isatu madaaba hunda caalagaatu gaaraasa jabaatu hunda chafagaatu gaaraasa jabaatu ati narraan fagaati haleluuyaa ati narraan fagaati ati nagaatu waaqayyotti of laadhaame gaaraasa jabaatu hunda chafagaatu gaaraasa jabaatu ati narraan fagaati ati narraan fagaati ati narraan fagaati ati narraan fagaati narraan fagaati narraan fagaati waaqayyoonni sin gatu sin buusu sin dhiisu sin dadhabu jedhe inni akkas naan jedhe boleessa koo boleettii koo sarraan fagaatiin narraan fagaatiin nurraan fagaatiin yaa waaqayyo guddaa yaa waaqayyo jabaa yaa waaqayyo hanga qabeessaa yeroo kanaaf sagantaa kana situ nuuf qopheesse yaa gooftaa sin kadha faarfannaa kanarra dhaabadhee maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bara hamaa kana keessa harka keenya nu qabi yaa waaqayyo harka keenya nu qabi harka kee nu wayyaa qilleensi barichaa bubbeen barichaa yaa waaqayyo nu fudhateen sokkiin yaa gooftaa ati harka keenya nu qabi hunduu acha fagaatu eenyuyyuu nurraa fagaatu ati nurraan fagaatiin ati nurraan fagaatiin yaa waaqayyo te buleettii kanarraa obboleessa kanarraa narraa yaa waaqayyo te nurraan fagaatiin ati nu wajjiniin ta'i yaa gooftaa obboleessa keenya gurmeessaa ati eebbisi harkasaa qabi yeroo hundumaa faarfannaa sibiraate irratti dhangalaasi yeroo kana immoo sagalee kee nuuf ibsinutti dubbadhu sagantaa keenya jalqabne hamma xumurrutti nu wajjin ta'i maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. obboleessa keenya gurmeessaa tasfaayee waaqayyoo isaa eebbisuu faarfannaa isaatiin waaqeffanne faarfannaa kadhataatii waaqayyoo isaa eebbisuu faarfannaa laphee namaa tuqudha. torban sadaffaaf inni isinii wajjin hirmaachaa jiru obboloota koo sagalee waaqayyoo na keessa jiruun walitti qabu yaada isa kanatu na keessatti guddatee jabaatee jira waa'ee fedha waaqayyoon dubbachaa jira eenyuyyuu akka baduu fedha waaqayyoo miti eenyuyyuu akka du'u fedha waaqayyoo miti badiisa namaatti du'a namaatti waaqayyoo hin gammadu kana irratti dubbachaa jira fedhi waaqayyoo hundiyyuu akka fayyanidha fedhi waaqayyoo hundumtuu akka fayyu fedha gara dhugaa beekuus akka dhufu barbaada waaqayyo namni kamuu utuu dhugaan beekiin akka inni darbu
waaqayyoo hin barbaadu. Egaan nus kiristiyaanonni kana irratti olii galuu qabna. Amantoonni kana irratti olii galuu qabna. Fayyuu namaatti, yaada garaa geeddarachuu namaatti, deebi'uu namaatti, qalbii diddiirrachuu namaatti kanatti olii galuu qabna. Maaliif? Kun fedha waaqayyooti. Kun jaalala waaqayyooti. Kun yaada waaqayyooti waan ta'eef nummoo yaada waaqayyoo tajaajila. Nummoo fedha waaqayyoo tajaajila. Baduu namaatti, du'uu namaatti gammaduu hin qabu. Isa waaqayyo fedhu kanarratti waliif galuu qabna. Kutaan dubbisee irratti jalqabee ergaa Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 19 kaasee isa jirudha. Obboloota koo jedha. Isin keessaa namni tokko dhugaarraa yoo jallate namni biraan deebisee kan isa fidu jiraachuutu taa'e. Isin keessaa, isin gidduuti, tokkummaa keessan keessaa waldaa ta'uu danda'a, tokkummaa qabaannu ta'uu danda'a. Namni tokko dhugaarraa yoo fagaate irran deebi'e arras namni dhugaarraa fagaachuu danda'a sababa garagaraan, karaa garagaraan, bifa garagaraan. Bara dhumaa keessa jirra, bara qorumsi baay'ate keessa jirra. Firoota koo bara jallinni, hammeenyi, cubbuun baay'ate keessa jirra wanta ta'eef bara cubbuun mana namaa keessa jiru, gola keenya keessa jiru. Kunoo teknooloojiin hin baannee jirru kanaan baratti seexanni nu goyyomsuu danda'a wanta ta'eef namni dhugaarraa yoo jallateedha. Namni deebisee isa fidu jiraachuu qaba. Waa'ee namni jiraachuu, waa'ee warra dhugaarraa kaatanii, waa'ee warra mana waaqayyoo keessaa ba'anii fi irratti hojjechuu qabna irrayyuu. Yoo dadhabne haa kadhannu. Yoo dandeenye immoo wala barbaannu, wala iyyaafannu, wala deeffannu. Namni dhaqee isaan barbaaddu jiraachuutu irra jiraa jedha. Torban darbe gaa isa kana ilaalle. Torban darbe immoo maal ilaalle? Yeroo deebi'an immoo yoo namni deebi'ee simachuu qabna fuula ifaadhaan, gammachuudhaan isa jedhu walii wajjin ilaalaa turre. Maaliif simanna? Du'a harkaa, afaan bineensaa harkaa ba'ee dhufe, baatee dhufte wanta ta'eef fuula ifaadhaan simachuu qabna. Gammachuudhaan simachuu qabna. Nutti tolee simachuu qabna. Du'a harkaa ba'ee dhufe, afaan bineensaa harkaa baatee dhufte wanta ta'eef kanarratti gammachuudhaan fuula ifaadhaan itti gammachuu qabna. Mee kutaa yeroo darbe ilaallee walii wajjiniin jalqabne itti fufna. Sagalee waaqayyo yeroo hundumaa haaraadha wanta ta'eef wangeela Luqaas kana dubbifadhaame ani irra deddeebi'ee yeroon dubbisu natti tole. Sagalee waaqayyo namatti tole. Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 amma 32tti jira isin dubbifadhaa. Ilaame wanta kamiyyuu haa ta'u, wanta kamiyyuu haa ta'u, wanti nu jalaa bade yemmuu argannu nu gammachiisu. Keessumaa wanti kan keenya ta'e, wanta kan keenya ta'e tokko waan kamiyyuu haa ta'u yemmuu nu jalaa badu deebi'ee yemmuu argannu ammam gammanna. Yeroon isaa gabaabbatu isa dheeratus argachuu keenyatti itti dhamaanee, itti dafqinee, itti dadhabnee arganne wanta ta'eef kan keenya wanti ta'e yemmuu nu jalaa badu deebinee yemmuu argannu yeroon isaa dheeratus gabaabbatus inuma gammanna. Kanaaf namoota mana waaqayyo keessaa ba'an yemmuu isaan deebi'an gammachuudhaan simachuu qabna. Kutaa kana gaa yemmuu ilaallu waa'ee wanta badee argamee, wanta badee argamee irratti gooftaan fakkeenyaan ituunni barsiisu argina. Waa'ee wanta badee argamee irratti gammachuudhaan simachuu akka qabnu fakkeenyaan gooftaan barsiisatu kennu, Yesuus Kiristoos ituunni barsiisa kennu argina. Mee irra deebi'een dubbisa. Dubbifadhaa isinis mee macaafni qulqulluu warra isin bira jiru. Akkas jedha. Fakkeenya oolaa badee argame. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Oolaa badeetu argame. Oolaan baddee afaan bineensaa keessaa ooluun, du'a jalaa ooluun, nyaatamuu ooluun kan hin gammanne eenyudha? Dhiifam. Fakkeenya oolaa badee argame akka jedhanan dubbisaga. Al tokko warra qaraxa fuudhaniif warra akka seeraatti hin jiraanne
hundinuu dubbii isaa dhaga'uuf gara isaa dhiyaatan. Fariisonni fi barsiisonni seeraa garuu namichi kun cubbamoota wajjin cimbomoota simatee isaanii wajjin nyaata jedhanii Yesuus irratti gunguman. Kanarratti Yesuus fakkeenya kana isaanitti hime. Kan inni waa'ee oolaa badee kanaa kaasee waa'ee namoota kanaarratti. Namoonni kun fariisota barsiisota seeraati. Beekuma caaf. Gaaf tokko Yesuustu cubbamoota qaraxxoota wajjin taa'eetu nyaata dubbii isaa san barsiisa ture. Namichi kun attamitti cubbamoota wajjin taa'ee nyaata. Warra akka seeraatti hin jiraanne wajjin akkamitti taa'ee nyaata jedhaniitu simachuunsaa isaan gaddisiifnaan Yesuus fakkeenya kana gadi fuudhe. Fakkeenya tokkoffaa akka jedhe ifaadha wanta ta'eef nan dubbisa. Isin keessaa oolaa 100 kan qabu 100 keessaa oolaan tokko yoo jiraa badde isin keessaa inni 99 moggaatti dhiisee ishee barbaade amma argatutti kan hin dhamaane ishee badde amma argatutti barbaaduudhaaf kan hin dhaqne natti maa eenyuree? Isin keessaa oolaa 90 qaba 100 keessaa tokko yoo badde ishee sana barbaaduudhaaf kan hin dhaqne eewumee natti maa? Oolaan kan saa ta'e 100 yoo qabaatu 100 qaba abaddu hin jedhu. Achuma naaftu hin jedhu. Nan barbaachuuftu hin jedhu. Eewudha isin keessaa oolaa 100 kan qabu tokko yoo jalaa badde barbaacha kan hin dhanne mee natti maa? Eewudha amma jirana waa jalaa badee kan hin barbaanne. Tiyaadame yemmuu argatus gammadee gurmuu isaatti hin baata. Erga manatti galsees firoota isaaf olloota waamee oolaa koo isheen duraa baddeetu argame kanaaf hin gammadan jedha. Akkuma kanatti warra waaqayyoo warra waaqarraa qalcheeltota 99 warra yaada garaa isaanii geeddarachuu isaan barbaachisu caalaa cubbamaa yaada garaa isaa geeddareetee gara waaqayyootti deebi'u tokkotti akkam akka gammadu isinitti ni himaa. Erga fakkeenya kana fudhatee booddeedha warra waaqarraa qulqulloota caalaa cubbamoota yaada garaa isaa geeddaratanii deebi'anitti ammam akka inni gammaduun isinitti himaa. Maalitti gammada waaqayyo? Deebi'uu namaa yaada garaa geeddarachuu namaa qalbii diddiirrachuu namaatti gammada. Kanaaf nus gammaduu qabna. Deebi'uu namaatti yaada garaa geeddarachuu namaatti qalbii diddiirrachuu namaatti deebi'uu qabna. Fakkeenya lammaffaa inni immoo maal? Fakkeenya meetii badee argame. Meetiin kun immoo mana keessa bade. Itti dabalee moo Yesuustu fakkeenya kana fudhata. Dubartiin tokko meetii 10 qabdi. Meetii 10 qabdi. Kurna keessaa tokko yoo bade ibsaa ibsatte akkatti Yesuus haa ta'u. Ibsaa ibsatte mana ishee artee amma argatutti dhimmitee hin barbaaddi mitiire. Meetii 10 qabdi tokkotu bade. Mana isheetti bade keessatti bade inni kun isa keessatti bade. Amma meetii sana argatutti ibsaa ibsitee dhimmitee mana artee hin barbaaddi mitiire. Maa inni kun dhimminee warra badan barbaachuu akka qabnu nutti maayiraa gooftaan. Dhimminee dhimmuu qabnu. Warra alattis badan warra mana keessattis badan. Tu faarfatanii mana keessas baduun, ituu lallabanii mana keessas baduun, ituu raajanii mana keessas baduun, ituu tajaajilanii mana keessas baduus hin danda'amu. Bakkeettis baduun jira. Warra bakkeettis badana ta'u, warra mana keessatti badana ta'u barbaannee argu akka qabnuti sagalee waaqayyoo nu barsiisa. Wala barbaannu. Yemmuu argattus firoota isheef olloota ishee waamtee meetii koo isa na duraa badetti waan argameef anaaf gammadaan jetti. Akkuma kana cubbamaa tokko yaada garaa isaa geeddaratee gara waaqayyootti deebi'ee ergamoonni waaqayyoo akkam gammadan isinitti ni himaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Cubbamaan tokko yaada garaa isaa geeddaratee yoo deebi'e warra lafarraa duwwaa miti ergamoonni waaqarraa iyyuu gammadu. Ergamoonni waaqarraa ammam akka isaan gammadan isinitti ni himaa. Firoota koo deebi'uu namaatti ergamoonni waaqarraa iyyuu gammadu. Gammaduu qabna.
baduun kee, baduun koo, baduun obboleettii, baduun obboleessaa waanuma na gargaaruu qabu. Waanuma na fayyaduu qabu. Waanuma nu fayyaduu qabu. Jiraachuu namaatu nu fayyada. Ituu isin hin jirtan ta'e maal lallaban? Eewutti lallaba, mukatti lallaba. Soofaa mana koo kee jirutti lallaba. Namanna dhaga'aa jiraafan namatti dubbachaa jira. Jiraachuun kee na fayyada. An jiraachuun koo si fayyada. Kanaaf deebi'uu namaatti gammaduu qabna. Fakkeenya sadaffaa. Fakkeenya sadaffaa. Lakkoofsa 11 kaasee mee sagalas nan dubbisa. Fakkeenya ilma badee argame. Dhadhagaa ilma badee argame. Gaaf tokko Yesuusii namni tokko ilma lama qaba ture. Fakkeenya kun. Inni kutu sun abbaa isaati, yaa abbaa koo qabeenya koo keessaa kan naga'u hirmaannaa koo naa kenni jennaan abbaan isaa waan qabu hundumaa ilmaan isaa lamaanii fire. Lachuu fire. Guyyaa baay'ee utuu hin turiin ilmi namichaa inni quxisuu kan isa ga'e hundumaa calleeffatee qarshiitti deebisee birriitti deebisee mana abbaa isaatii beebii ifama bilbilatti gidduu litee mana abbaa isaatii bee biyya fagoo dhaqe. Yeroo inni waan qabu hundumaa fixetti beelli jabaan biyya isaatti bu'e. Kanaafis baay'ee rakkate. Abbaatu ijoollee lama qabaa. Ilmi inni quxisuun maal jedhaa? Yaa abbaa koo waan qabnu nuuf hiri jedheen. Qabeenya keenya keessaa waan qabnu ga'a koo naaf kenni. Abbaan isaas lachuu isaaniif ga'a isaanii hireef. Inni kuni qarshiitti deeffateetu, birriitti deeffateetu, callaa godhateetu biyya fagoo dhaqeedha. Biyya fagoo dhaqe. Tuutuman dubbadha dubbii waaqayyo. Biyya fagoo dhaqee wanta qabu hundumaa moo achitti hin balleesse. Hin balleesse. Maal godhe? Hin fixate. Bittimsee fixe. Yeroo inni waan qabu hundumaa fixetti immoo beelli jabaan biyyatti bu'ee kanaafis baay'ee rakkate. Beelli jabaan biyyatti bu'ee yeroo inni waan qabu hundumaa fixutti immoo kanarrattoo hin rakkate mamoo. Hin rakkate. Firoota koo balleessaa maasaanii iyyuu haa ta'u. Filannoo isheen iyyuu filannoo isaanii iyyuu haa ta'u. Baduunsaa, ba'uunsaa, fagaachuunsaa yeroo inni deebi'u garuu simachuu qaba. Balleessaa sana ta'u filannoo isaa mucaan kun amma isa filatee kanarra of godhe. Isa barbaade, isa jaallate kan. Filannoo isaati kun. Dhimma isheeti harakkattu inni dhiisuu hin qabnu. Dhimma isaati harakkatu. Filannoo isaati. Isatu mana abbaa isaati kee waan qabu isatu dhaqee calleeffatee fixee dhufe inni ofirraa achi qabuu hin qabnu. Macaafni qulqulluun kana nu barsiisa. Balleessaa masaa yoo ta'eyyuu filannoo masaa yoo ta'eyyuu maal ta'e warri biyya keessaas gar tokko dhaqanii jara tokkotti of kenne. Namichi waan godhu dhabnaan booyyee akka tiksuu fi darabaatti isa erge. Innis beelarraan kan ka'e qola booyyee nyaachuullee garaasaa guuttachuun kajeela ture. Garuu isumayyuu argachuu hin dandeenye. Beelli jabaan dhufeera, qarshiisaa fixeera. Waan isinitti hima cubbuuni gatii nama baasisa. Cubbuun kam garuu dhiigi Yesuus hin qulleessa. Cubbuun kamiyyuu gatii nama baasisa. Innuu gatii itti baasa. Anuu gatii itti hin baasa. Nuyyuu gatii itti baasuu dandeenyaati. Nuyi gatii ol baasisuu hin qabnu. Waaqayyo cubbuun ni isa eeyyee. Namni garuu gatii cubbuun baasa. Maal ta'e hin beele. Nyaata booyyee kajeele. Isumayyuu hin dhabe. Isumayyuu hin dhabe. Filannoo isaan iyyuu adeemu. Filatee iyyuu adeemu. Yoo inni deebi'e garuu simachuu qabna. Haa ta'u iyyuu garuu gurbaan kun maal godhe? Yommus gurbichi yaada isaa naanneffatee hojjetoonni guyyaa abbaa kootiif hojjetan buddeen isaanirraa hafu nama meeqatu ani garuu asittan beelaan badduu ba'a. Ka'een gara abbaa mana abbaa koo dhaqa. Yaa abbaa koo si yakkeera. Sichi ilma kee jedhamuun anaaf hin ta'u. Hojjetaa kee keessaa akka sana qulqullina godhadhuun jedhaan ka'ees gara abbaa isaa dhaquudhaaf karaarra bu'e. Hin gaabbe gaam. Yaada naanneffatem. Yoo nama abbaa kootiiti hojjetoonni nyaatanii isaanirraa hafa.
Anaddana nyaatuma booyyeeyyuu nyaachuun dadhaba. Kanaafoo mana abbaa kootti nan deebi'a. Dhaqeen akkas jedha abbaa koo sis waaqayyoonis yakkeera. Si'achi ilma kee jedhamuun naaf hin ta'u, intala kee jedhamuun naaf hin ta'u. Hojjetaa kee keessaa akka isa tokko na godhadhuun jedha. Akka isa tokko na godhadhuun jedha. Hin deebi'e. Irraan deebi'a laa. Wanti goonu kamiyyuu gatii nu baasisuu danda'a. Waaqayyo garuu cubbuu kamiyyuu hin dhiisa. Waaqayyo garuu cubbuu kamiyyuu hin dhiisa. Yommuu mucaan isaa deebi'u gaa ilmi isaa itti fiigee simate. Wayyaa moofaa irraa baase. Namatti tolu. Kottaa meenan dubbisa wayyaa dubbii waaqayyoo. Yommuu inni jedhu ka'ees gara abbaa isaa dhaqaa karaarra bu'e. Ammallees fagoo utuu inni dhufaa jiru abbaan isaa fuulleetti isa argee garaan isaa mooga'e. Abbaan isaa itti fiigees ilma isaa marmee dhudhungate. Haaleluyyaa. Fagootti yommuu argu fuula badeera. Jireenyitti akka hin taane ta'eera. Booyyee keessa jira, foolii jira, iyyoomeera, waan nyaatu dhabeera, jooreera, gaddeebi'eera. Kun amaluma cubbuuti. Abbaan isaa garuu fagootti yommuu arge garaan isaa mooga'e. Itti fiigee hin hammateedha. Hin dhungateedha. Haaleluyyaa. Wal deebisee moo maal godha? Ilmi isaa garuu yaa abbaa koo ani waaqayyoon si yakkeera. Si'achi ilma kee jedhamuun anaaf hin ta'u jedhe. Abbaan isaa garuu ergamoota isaatiin dafaatii uffata isa keessaa isa caalu fidaatti uffisaa. Ameen ameen. Amartii warqees quba isaatti kaa. Kophee miila isaatti kaa. Tuntunnoo coomaa fidaatii qalaa. Hin nyaannaa hin gammannasii. Ilmi koo kun du'eedhuma ture. Deebi'ee jiraate badee ture in argame jedhe hundumtinuus hin gammada. Qubeelaatti godha. Wayyaatti jijjiira. Kopheetti kaa. Tuntunnoo qalaa. Ilmi koo kun du'eemoo ture. Hamma geeruun jiraate. Kanaafoo hin gammannaa. Deebi'uu namaatti gammaduutu nurra jira. Fakkeenya kana naaf dubbata Yesuus. Siif dubbata Yesuus. Isadhaa, isheedhaa, hojii isheeti jechuun nurra hin jiru jira. Hojii isaati. Hojii isheeti. Isheetu dhaqee kanarra of buuse jechuun qabnu. Garaa bal'an. Mucaa kootu ta'e mucaa keetu ta'e kanan gootu. Kanan godhu. Dhugaadha. Dhala namaa irratti garaa jabaanna malee dhala ofii keenyaa irratti garaan jabaannu. Nuyi maatiidha jiran. Tokkummaan qulqullootaa kiristaanonni maatummaatti akka maatiitti walii wajjin jiraachuu qabna. Isa yeroo biraa bal'inaan isin wajjin nan hirmaadha. Waa'ee maalitti fakkeeffamti waldaan kiristaanaa isa jedhu. Isa keessaa tokko maatiidha nu. Maatii keenya keessaa obboloota keenya keessaa waa'ee warra kamiitu baay'ee nu gaddisiisa. Waa'ee warra badanii. Waa'ee warra kufanii. Waa'ee warra amala garagaraa qabaniitu nutti dhaga'ama. Boleettiin isaaf gaddita. Obboleessu isaaf gaddita. Haadhiyyoo abbaafu isaaf gaddu. Yoom deebi'a. Yoom dhufa. Yoom nama ta'a. Hafuura maatummaa walii qabaachuu qabna jiran. Kiristaanota hafuura maatummaa walii qabaachuu qabna. Hafuura maatummaadhaan walii wajjin jiraachuu qabna. Garuu waan dubbadhee fixuu barbaadu. Abbaan mucichaa kana yommuu godhe abbaadha waan ta'eef mucaan inni mana bira jiru hin hangafni garuu hin gadde. Keedha. Ilmi namichaa hin hangafni lafa qotiisaa ture deebi'ee yommuu dhiyaate sagalee weedduuf sirbaa dhaga'e. Yommuu inni ijoollota keessaa tokko ofitti waamee maaltu argamee jedhee gaafate. Gurbichis deebisee obboleessa keetu deebi'ee galee. Kanaafis nagaadhaan fayyaatti waan argateef abbaan kee tuntunnoo isa coomaa qalchisiise jedhe. Waan inni gammadu see akkas jedhe. Maaltu ta'e? Inni lafa qonnaa ture iddoo biraa dhaqettee dhufe yommuu manatti dhiyaatu sagalee weedduu jira, sagalee sirbaa jira, sagalee faarfannaa jira, sagalee gammachuu jira. Tokko waameetu maaltu maal ta'e jennaan obboleessa keetu galee. Isa badee galee.
waan inni gammadu fakkaateetti himi. Inni garuu hin gaddin. Haadha koo deebii obboleessa keetti, deebii obboleettii keetti, deebii olii keenyaatti hin gaddin. Keessumaa warri gola mana waaqayyoo keessa jiru arra dhaabannee jirra ofiin jennu. Dhaabannee jirra, tajaajilaa jirra, waaqeffachaa jirra warra ofiin jennu deebi'uu namaatti hin gaddinu. Ha deebi'an. Eenyuyyuu akka badu fedha isaa miti, yaada isaa miti, jaalala isaa miti. Hin gadde achuma dhaabatee hafe. Dubbiin kun abbaa bira ga'e. Kanarratti ilmi inni hangafni haaree manatti galuu dide. Abbaan isaa yemmus gadi ba'eetti ba'ee ol akka galuuf guddisee isa kadhate. Haaree achuma dhaabate. Waaqayyoo bannaa nuuf laatu, ogummaa nuuf laatu, beekumsa nuuf laatu. Haaree achuma dhaabate. Deebii obboleessaatti himu. Obboleessa isaa haadha isaatti himu. Tokkittii qabutti himu. Lamaam isaan abbaa isaaf. Tokkittiin isaa deebi'utti himu. Namni gara jabeessadha. Haaree achuma dhaabate. Abbaan isaa gadi ba'ee akka inni ol galuuf kadhate. Inni akkas jedhe. Kanan dubbadha. Inni garuu deebisee obboleessa taateen ilaa inni wanta kana hundumaa akka garbichaa siif hojjechaa jira. Takkaas abbaa koo didee hin beeku. Ati immoo ilmoo reettii tokko lrraa tokko hojjedha akka gammaduuf naa qaltee hin beektu. Amma garuu ilmi kee inni waan qabu hundumaa gaalamoota wajjin fixe kuni deebi'ee dhufuunsaa tuntunnoo coomaa qalteef mitiiree. Anaaf ammammaatti waan goone hiriyoota koo cirreetti malee naan qalle. Inni garuu gaalamoota wajjin waan qabu hundumaa fixee dhufnaaniti tuntunnoo qalteef miti. Asirratti waan waaqayyo na hubachiise tokkoon isinitti mafroo tokko. Dadhabbii kaleessaan ol hin ceephaanu. Dogoggora kaleessaan ol hin ceephaanu. Kufaatii kaleessaan ol ceephaa'uun gaarii miti. Waan qabu hundumaa gaalamoota wajjin fixee dhufe. Irrina kaleessaan, dadhabbii kaleessaan, kufaatii kaleessaan isheen akkas inni akkas jennee ol ceephaa'uun gaarii miti. Gaarii miti. Gaarii miti. Waan kaleessa inni godhe kaase. Waan dheengadda inni godhe kaase. Anaaf mana keessan jira waan aangoo. Mana keessa jira wanti hundumtuu kan keeti. Kan keeti. Asittiin jedheen abbaan. Abbaan saama yaa ilma koo ati yeroo hundumaa naa wajjin jirta. As jirta. Wantan hundumtuu kan keeti. Amma garuu obboleessi kee kun du'ee kan turetti deebi'ee waan jiraateef badee kan turetti waan argameef cidha gochuudhaaf gammaduun nuuf hin ta'a jedhee deebiseef. Namoota deebi'aniif gammaduumatu nuu ta'a. Afuura inaaffa, afuura obboloota ari'atu, afuura obbolootota hin jaallan isa akka kan Saa'ol maqaa Yesuus Kiristoosii waaqayyo marru narraas sirraas nurraas hacabsu. Deebii olitti, fayyoo olitti, yaada garaa olii geeddarachuu olitti hagammannu kan fedha waaqayyooti. Sagaleen kun torban sadan kana keessa jira. Ammas irra deebi'een isinitti hima. Ani ofii kootii namoota barbaadee argachaa jiru qaba. Namoota baay'eetu gammadi. Kaleessa illee nama tokko argee roon wajjin naasee baay'ee gammadi. Baay'eetti tola. Anis deebi'uu isaatti nan gammade. Faarfataa beekamaadha. Nama beekamaadha. Yoo dandeessan qaamaan barbaadaa. Yoo dadhabdan bilbilaan argaa. Yoo dandeessan immoo afeeraa ta'a wajjin haasa'a. Deebii jedha. Kottaamee ol deeffannaa. Yeroon kun yeroo ol olfachuu, yeroo ol deeffachuu, yeroo mana waaqayyoo keessa dhaabannee wal dhaabsifachuu ataanu. Maaliifi yeroon bara dhumaati jedhama. Amma gidduu kana wanta ta'e beektu. Namni waaqayyo namni guddaan Amaanuel TV'n raajii Jooshuwaan biyya lafaa kanarraa du'aan darbeera. Gaddeera akka nama tokkotti. Egaan amma tajaajillu, amma dibati waaqayyo nurraa jiraatu, amma waaqayyo nutti dhimma haba'u du'i immoo jira. Yoom akka deemnu moo hin beeknu. Guyyicha yericha hin beekte kan gooftaan dhufu duwwaa miti. Guyyaatti lafa kanarraa darbinu hin beeknu. Obboleettii ko, obboleessa ko. Deebii mana waaqayyo jira. Waaqayyo wajjin olii gadi. Waaqayyo wajjin tokkummaa qabaadhu. Kottaa warri mana waaqayyo keessa jira jennu dhaabannee jira jennu moo achi ol hin dhiibnu. Kun oduu akkasitti dhufe nama fudhatee sokka.
Barisa bareedduu itti hammaatedha. Bareetti iddoo baay'atedha. Kottaa wal deebisuu irratti amma iddoo kana moo wanti naguutee jiru tokko waan inni isinitti himu yeroo tokko akka gowwaa ta'e akka garraamitti naasaa ta'e hin beeku. Maalumaaf mana waaqayyoo keessatti ol jibbinaa wanta jedhu tokkotu na rakkisaa jira. Maayina mana waaqayyoo keessatti ol nu jibbisiise. Maayin mana waaqayyoo keessatti ko gara mana waaqayyoo kan hin dhanne waan biraa miti. Waaqayyo waaqa jaalalaati. Wal jaalladhaan hum jedheera. Wal jaallachuudhaa kanatti tankatii ol dubbifattan hin qabaatin yaa jedheera. Maaluma tollu jibbisiisama. Maaluma amma nama faarfatu, nama lallabu, nama raaju, nama mul'ata himu, nama waaqeffatu, nama wajjiniin irbaata gooftaa fudhadhu. Nama wajjiniin tajaajilu tokko maaliifan jibbam? Maayina mana waaqayyoo keessatti ol jibbuun maaltumatu fiti? Kun na rakkisaa jira mee akka koo maqaa Yesuus Kiristoosiin isin rakkisu. Maaliifan jibba obboleessa koo? Maaliifan jibba obboleettii koo? Sababa tokko iyyuu hin qabnu. Itti yaadaa. Waaqayyo isa dhageenya nuuf haa eebbisu. Sagalee kanarratti haa hojjennu, haa kadhannu, haa barbaannu. Yeroo namni deebi'u immoo fuula ifaadhaan gammachuudhaan asimannu. Namoonni baay'inaan galtanii hirmaachaa jirtan waaqayyo isin haa eebbisu. Viidiyoon kun hiriyoota keessan bira akka ga'uuf sheer godhaa. Peejii kana yeroo hundumaa follow godhaa. Like godhaa, comment godhaa. YouTube irra ergaa kanan keenya waan ta'eef YouTube luba gaaddisaa xilaa'uun jettanii argachuu dandeessu. Isa subscribe godhaa yoo fedha keessan ta'e. Namoonni karaa YouTube kana, karaa FB kana, karaa peejii kana dhaggeeffachaa jirtan waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo sagalee kana naaf kenneen isin wajjin hirmaachuu barbaade. Yeroo hundumaa roobii sa'aatii 2:20 kaafnee wal wajjin waaqeffannaa. Kadhata gabaabaa kadhannee xumurra. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Eenyuyyuu akka badu fedha kee miti. Yaa waaqayyo baduu namaatti, du'uu namaatti hin gammaddu. Yaa gooftaa yeroo kana sin kadhadha. Obboleettii kana deebisi. Obboleessa kana deebisi. Haaleluyyaa. Hafuura qulqullu deebisi. Akka ilma badee iddoo jirtutti yeroo kana gaabbiin itti dhaga'amu. Wanti inni keessa jiru, wanti isheen keessa jirtu hajibbisiisu yeroo kana. Hajibbisiisu yeroo kana. Mana baasaa yaadu. Mana baashaa yaaddu. Mana baakoo naa wayya jechuu ajal qabdu. Sammuutti deebisi. Qalbiitti deebisi. Nummoo yaa waaqayyo warri gola mana kee keessaa hojjennu tajaajillu. Yaa waaqayyo si waaqeffannu dhaabannee jirra kan jennu. Namoota deebi'anii dhufan fuula ifaadhaan gammachuudhaan akka simannuuf nu gargaara. Akkan ceephaan, akka irratti hin dubbanne, akkan balfine, akka achi ofirraa hin qabne fuula ifaadhaan marminee ungannee yaa waaqayyo baga deebite jennee galata akka qopheessinuuf nu gargaara. Yaa gooftaa hojii qulqullaa kana irratti namoonni baay'een haa hirmaatan. Ammayyuu namoota laphee koo sammuu koo garaa koo keessa jiran ati deebisi. Buleettii obboleessa kana keessa sati kaa'e. Yaa waaqayyo biyyattii kanaaf immoo sin kadhadha. Biyya amma keessa jiru kanaaf, biyya Oromiyaa kanaaf, biyya Itoophiyaa kanaaf sin kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin araarri nuuf haa ta'u. Yaa gooftaa ilaa roobillee dhibee yeroo isaa malee yaa gooftaa aduun gar malee ba'aa jira. Maaloo yaa waaqayyo araara nuu godhi. Fuula kee araaraa nutti deebisi. Yaa gooftaa rakkina irratti rakkinni nutti hin dabalamin. Rakkina irratti rakkinni nutti hin dabalamin. Adaraa cubbuu geggeessitootaa, cubbuu warra biyya bushanii, cubbuu tajaajiltootaa, cubbuu amantootaa, cubbuu keenya nuuf dhiisi. Eeyyee lafa keenya irratti dhiigi gar malee dhangala'aa jira. Eeyyee lubbuun namaa gar malee badaa jira. Eeyyee yaa waaqayyo firdiin jallachaa jira. Dhugaan dhokachaa jira. Eeyyee yaa waaqayyo garaan sabni baay'ee gaddaadha gooftaa. Miidhamaadha. Cabaadha. Yaa waaqayyo gooftaa araara nuu godhi. Sin kadhadha. Warra biyya kana bushanillee sammuutti deebisi. Akka ilma bade kana qalbiitti deebisi. Hubannaatti deebisi. Maalitti jirra jedhanii maalitti jiran ofa argan. Ofa argan. Waan irraa kaatan waan dogoggoran habaran. Yaa waaqayyo warra siyaasaa kana sammuutti deebisi. Daldaltoota sammuutti deebisi. Qonnaan bulaa sammuutti deebisi. Horsiisee bulaa sammuutti deebisi. Tajaajiltoota sammuutti deebisi. Amantoota sammuutti nu deebisi. Sammuutti nu deebisi yaa waaqayyo. Nu deebisi. Takka hawwaannisatu nu fixa. Takka dhukkuba COVID kanatu nu fixa. Takka yaa waaqayyo rasaasatu nu fixa. Amma immoo yaa waaqayyo gooftaa caamsaan nu yaaddeessaa jira. Yaa waaqayyo qonnaan bulaa keenyaaf araara godhi. Qonnaan bulaa keenyaaf araara godhi. Qonnaan bulaa keenyaaf araara godhi. Isa si akkine hundumaa nuu dhiisi. Fuula kee araaraa nuu deebisi. Qaala'insi jireenyaa ammayyuu yaa waaqayyo baay'ateera. Ol keera galmalee jireenyi ulfaateera. Yaa waaqayyo kun kana caalu nutti hin dhufin. Adaraa dhiiga dhangala'uu nurraa dhaabi. Lubbuu baduu nurraa dhaabi.
yaa waaqayyo biyya kana keessatti dhugaan jabaatee haa dhaabatu, dhugaan iddoo qabatu, dhugaan haa injifatu. yaa gooftaa sin kadha warra mana hidhaa jiraniif ati faradi. yaa waaqayyo warra jiraa dhugaan jalaa dhokateef ati faradi. warra garaa gadde qabaniif ati faradi. abbaa firdii dhugaadha, ati firdii kee dhugaa waaqarraa laadhu. yaa waaqayyo biyya kana keessa filannootu jira. adaraa kanaan qabatee seexanii dhiigan dhugiin, lubbuun balleessiin, ola deemaan fixiin. yaa gooftaa siyaasa isaa keessa, dinagdee isaa keessa, waan borcamaa kana keessa harka kee nuu gashi, nuu qajeeshi. yaa waaqayyo humna keenya ol ta'eera, dandeettii keenya ol ta'eera. yaa waaqayyo waan addunyaatti dhufe kanas nurraa kaasi, dhukkuba hamaa kana nurraa kaasi. yaa waaqayyo sin kadhadhee namoota kadhannaa barbaadaniif ati kadhatamiif, kan dhukkubfatan fayyisi, kan rakkatan gargaari. yaa waaqayyo balballi kan itti cufame irraa bani, naman dhabe kan jedhaniif nama ta'iif. yaa waaqayyo natti ulfaate kan jedhan ati irraa kaasi. yaa waaqayyo uumamni hundumtuu ijisaa gara kee ilaala, soora isaa irraa boriif gara kee ilaala. jireenya eenyutti iyyuu hin ulfaatin. maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ati harka isaan qabi. na wajjinis mana koo wajjinis ati ta'i. bara hamaa kana keessa nu dabarsi, galataa fi mootii nu qopheessi. tajaajila keenya irratti haalelluuyaa. tajaajila yeroo hundumaa karaa kanaa laannu irratti ati ulfaadhu. hafuura qulqullu isan si kadhadhu caalaa waa godhi, isan si kadhadhu caalaa waa hojjedhu. mana isheen jirtu kana keessatti, mana inni jiru kana keessatti, lafamma obboleettiin kun obboleessi kun jirutti, karaa yuutuubii kanaa, karaa peejii kanaa, karaa FB kana namoota dhaggeeffachaa jiran irratti waa haa ta'u, waa haa ta'u, waa haa ta'u. yaa waaqayyo gaaffiin kamiyyuu deebii argatu, imimmaan kamiyyuu irraa haa qabu, cabi kamiyyuu haa wallaanamu. yaa waaqayyo nama kanatti gargaari, nama kana harka qabi, uffee jechisiisi, boqochiisi. yaa waaqayyo wajjiniin ta'i. hamaa jaarraa kana keessa ba'ee jirutti dabarsitee laatiin, maqaa Yesuus Kiristoosiin hamaa kana jalaatti dhoksi. ammarraatti dhoksiteetta ammas dhoksi. yaa gooftaa harka keenya nu qabi, harka keenya nu qabi. galmaan dhugayi, dhuma hunduma keenya nu bareechi. yaa waaqayyo baay'een tusamnee sunti uffatamuu moonoosh, jireenyi keenya fuula keetti fudhatama haa argatu. hamma dhumaatti amanamoota godhii nu dhaabi. hingoota ulfaadhu waan nu kadhatamteef, waan nutti dubbatteef, karaa faarfannaa gara keenya waan dhufteef eebbifamii. yaa waaqayyo waa'ee hojii kanaaf ulfaadhu. maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ameen. waaqayyo sin haa eebbisu. ani yeroo hundumaa roobii sin tajaajiluudhaaf ayyaana waaqayyo naaf kenneen qophaadha. waaqayyo kan beekumo roobii fuula waaqayyo dura tureen isiniif kadhachaa tureen nan dhufaa, kadhataa nan dhufaa. waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. anaafis kadhadhaa, mana koofis kadhadhaa. ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, jaalalli kan waaqayyo abbaa, tokkummaaf eegumsi furii qulqulluu lafa jirtanitti hunduma keessanii wajjin haa ta'u. torban milkaa'ummaa, torban fiixaan ba'umsaa, torban waan gaarii arguuf dhaga'u isiniif haa ta'u. waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. jabaadhaa. ergaa waaqayyo kanarratti moo hojjedhaa. ulfaadhaa.